الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أبلون إيجا برم سكينة كيسة واي دعاء دبنة إيجا سي واي أكاتا تنمدو إيكان دبنة إيجا سي أكاتا نمدو إيكان سنرتي صلاة دبنة بودا nama dhiqnee irra salaannisan qabrii geessutu hafe. Qabriin ganda dhugaa haasan. Boolli isin gartan sun ganti namuu tigaluu jiraatu isa san. Boolli sun yoo gallaalle boolla nuuf fakkaatti ammoo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maan nuun jedhe boolli tun yookaan caffee jannataa sii taati yookaan ammoo boolla ibiddaa si taati jedhe. Hujii tante ta'ate addunyaa gubbatti hojjettettu bakka tana yookiin caffee jannataa sii godhee bareechise yookiin ammoo si harkaa hammeesse boolla ibiddaa sitti godhaa. Mee waliin haa barannu. Qabrii tana akkaataan itti qotan bifa lamaan. Eega qotanii qabrii qilleensaniin booda lahdiif shaqqii jedhanii addaan jirti. Rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam allahdu lanaa washaqqu lighayrina. Lahdiin nuufi shaqqiin ta warra birooti jedhe. Lahdi jechuun gama qiblatti eega boolli qotamte gama qiblatti jalaga qotanii nama du'e kana achi keessa kaayu goda biraa achi jala gabbaasanii nama du'e kana achi keessatti owwaaluu santu lahdii jedhamti. Shaqqiin ammoo qabrii qotamte tana wadhakkaa isii baqaqsanii haga tokko ammallee gaqqotanii nama du'e achi keessa kaanii irratti gati. Lahdii santu irra gaarii san wajjin haa barannu. Qabriin waan namni hunduu yaadda'uu ni qabu. Namni hunduu qabrii dhaqee sheekni biyyaa beekamaa guddaan biyyaa bulchaan biyyaa hunduu bakka qabrii tana taa'anii qabrii tana dalaganii qabrii qotanii qabrii quba qabaatu nama barbaachisa. Waan nama xiqqaa tokko kaa horii hin qabne hiyyeessa kennanii hiyyeessi hojjetee qabrii qotee eegasii meeshaa qofaa geessanii miti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo qabriin qotattu ifirraa qooda fudhatan. As bal'isi, aga mana xiqqeessi, achi hir'isi, gamana guddisi jedhanii irraa qooda fudhatan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Hundi keenya qabrirraa qooda haa fudhannu. Teenneetuma eeguu miti dhaqnee qoodarraa haa fudhannu. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن. نمني دوتي مرسين gorsan qabu da Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wanni isa gorsa takka illee hin jirtu. Yoo du'a ilatan teetiin garte du'a ati gartee sun gorsa sii ta'uu baatte wanni biraa tokko kanuma gorsaa hin jirtu da Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Duuti gorsa nu haa taatu. Duuti barumsa nu haa taatu. Duuti jijjiirama jiruu teennaa nu haa taatu. Rabbiin guyyaa nu duune rahmata nu godhe nu araarame jannata fi keessa rabbiin guddaan nu haa galchu. Sanni oduun geenne dura immoo qabrii teenya rabbiin caffee jannataa nu haa godhu. Yeroo meeytaan dhufan sunnaa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam meeytaa kana gama boodaatiin yaffidu. Gara boodaa jechuun gara silaa lukti isaa deebi'uu hedduu achirraa rasseensisan. Namni qabrii keessa dhaabatee fuudhu bismillah wa ala millati rasuulillah maqaa rabbiitiin karaa rabbi irratti qeeballee fuune jedhanii akkasitti ka fuudhu. Yeroo meeytii bismillah wa ala millati rasuulillah jennee fuunu suuta kabaja'aan fuunee takkitti maan gara lahdii dabarsinaa. Lahdii boolla duraan keessa jirtu san keessa
suuta seensifnee bakka qubsuma inni qubatu jiraatu san qajeelatti suuta kenna. Bakki dhugaata qubatan bakka sana. Horii qabaatte hiyyeessa taate, aangoo qabaatte, qabaatu baatte boolla san keessa qubatu jiraatta. Eega boolla keessa ciibsanii wayaa fuularraa fuudhanii nafa isaa biyyarra kaayammoo boraatiin dura hin jirtu. Garuu bakka itti wal dhaban wayaarraa fuunee fuula isaa biyyarra kennamoo wayaa wajjin akka wayaan itti hidhaa qabduun akkasumaan kenna. Umar ibn Khattab waan dhaamate yeroo an du'e wayaanarraa fuudhaa biyyee nafa kiyyatti fuula kiyya lafa kaayaa jedhe. Ulamaa'in gariin ammoo barbaachisu jedhan. Waan rasuula rabbii godhaan hin jenne nu barsiifne akkuma inni jiruun owwaallaa jedhan. Garuu lachuu rakkoon qabdu. Yoo irraa fuutee ilaalameen hin jiru, yoo waliin dhiiftee akkasiin keettes rakkoon hin jirtu. Eega qabrii keessaa kenneen booda hidhaa nafa isarra jirtu hundarraa hiikna. Yeroo duraan deemu akka sochoone hedduu bakka hedduu hidhama. Carqii adiin hidhama. Hidhaa san hundarraa hiiknee nafa akka inni nafni hin qaqqabamne goonee bal'ifnee fi fuula isaa gara qiblaa deebifnee bifa kanaan kenna. Eegasii dhagaa saniif qophaa'ee ka biyyee gubbaarraa nutti buufnu san isarraa tiksu jidduu tana kenna. Eessatti godan maxxansinee akka biyyeen gubbaarraa gad dhufte nafa isaan dhoofne goonee mana xiqqaa tokko achi keessatti ijaarra. Egaa dhagaa guguddaa san kenneen booda dhoqqee jiituun bakka qaawuu hundaa cuqqaallee akka biyyeen ittiin jigne goonee qopheessine eega bifa saniin qophaa'een booda biyyee itti deebifna. Biyyee itti deebifnee ijaaruuf guddisuun barbaachisu. Biyyee itti deebifnee biyyeen sun akka gad dhaabattu goonee alaamaa tokko tokko akka isaan beekan waa kaayuu ni dandayan. Asxaan sun dhagaa ta'uu, muka ta'uu, waan biraa taatu waan egar yoo dhufte beektaa qabrii nama keetii fi qabrii nama kaanii gargar beekuu ni dandeettu, kaayuu ni dandeetta. Hagana jechuu qabriin owwaalamte karaa amantii Islaamaatiin jedhamti. Rabbii guddaa kadhannee fi akka Rabbiin isaa araaramu kan jiru qubsuma haarawaa kana qubsuma khayrii akka Rabbiin godhuuf qabrii isaa akka caffee jannata Rabbiin godhuuf Rabbii guddaa kadhannee hagana irratti nulleen gorsa guddaa irraa fudhannee nulleen fuulduraaf kanatti aanu eenyu beeknu tanaaf qophoofne hagana gorsa baay'ee nu ta'e barumsa baay'ees nu ta'e akka bifa kanaan owwaalannee tanaaf qophoofnu hundi keenya inshallah nagaa rabbiitti Rabbiin guddaan nu haa tiksu khaatima Rabbiin nu haa qayyachuu Rabbiin nu haa araaramu qabrii keenya caffee jannata Rabbiin nu haa godhu jannata firdoosi Rabbiin guddaan nu haa qananiisu haga jannata firdoosi keessa biidhnii ta'aalaa wal geenyu nagaa rabbiitti nu jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.